Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App yeroo dheeraan booda viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Barnoota ajaa'ibaa barnoota YouTube akkuma beekamu barnoota YouTube haaraa takka isinii qabadhee dhufee jira. YouTubein waan haaraa takka nuuf gadhiisee jira. Wanni kunis maali ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuun haga xumura barnoota kanaatti na waliin tura isiniin jecha egan yeroo dheeraan booda walitti deebinee jirra. Barnoota YouTube haaraadhaan walitti deebinee jirra egan mata dureelee kana keessa post waan jedhu hundi keessanuu ni beeytu. Bakka community hundi keessanuu ni beeytu. Community kanarratti waan haaraa takka akka nuti banannu akka nuti irratti ida'annu nuuf eeyyamee jira. Wanni kun maali faayidaa isaa? Faayidaa guddaa qaba. Akkasuma akka nuti hordoftoota YouTube keenyaa waliin waan feene achirratti wal jijjiiruu dandeenyu carraa nuuf kennee jira. Mata dureedhuma postii kana jalatti connect with your community waan jedhu achi jala nuuf kaahuudhaan turn on my community waan jedhu nuuf kaaha. Turn on my community kana tuquudhaan akkamitti akka on goonee itti fayyadamnu waliin ilaalla. Turn on my community kun maali ka jedhus bal'inaan waliin ilaalla. Akkamitti akka post godhus akkasuma akka YouTube keessan irratti illee confuse isin goone maaliif lama ta'ee dhufa waan ta'eef maqaa YouTube keessanii jalatti sanallee waliin ilaalla jechuudha. Turn on yeroo gootan community keessan kana namoonni yookaan immoo viewersin keessan akka jarri commentii irratti godhan tokkoffaa lammaffaa jarri illee akka jarri post gochuu danda'an carraa eeyyamaaf jechuudha. Fakkeenyaaf amma banataan jiran namni biraa suuraa adda addaa fideen na jalatti postotuudhaan yookaan immoo post gochuudhaan na jalatti maxxansuudhaan gaaffiilee adda addaa akka digaafachuu danda'u yookaan immoo mari'attoo adda addaa akka jara achi jalatti waliin mari'achuu danda'amuuf carraa nuuf kaahee jira jechuudha. Kana jechuun namoonni subscribe nu godhan settingiin takanii jira. Settingii sanallee waliin ilaalla. Amma ongoonee jirra settingii ni qaba. Akkasuma Abdul Apps community jedhee mata duree addaa qobaatti nuuf kaaha logoodhuma YouTube keenyarraa fudhatee jechuudha. Kana jechuun karaa booda yoo settingii tokko ongoone namni biraallee na jalatti post gochuudhaan yookaan immoo suuraa adda addaa na jalatti maxxansuudhaan gaaffii fedhe gaafachuu danda'a. Mari'attoo adda addaa irratti mari'achuu dandeenya jechuudha. Akkuma Facebook nama jalatti waa post gochuu dandeenyu YouTube illee carraa sana fidee jira jechuudha. Welcome note yookaan immoo welcome post gochuu dandeenya. Suuraadhuma takka waliin haa postotnu yookaan immoo waliin haa maxxansinu asuma jalaa suuraa tokko fudhannee community haaraa jedheetuma irratti katabee post haa godhu. Postiin sun ka duraaniitiin wal fakkaata. Bakkuma share jalatti community san yeroo ongootan akka namni biraallee wantoota adda addaa isin jalatti maxxansuu danda'uuf carraa kennitaniif kan manage gochuu danda'u isin yeroo feetanitti cufuu dandeessu yeroo feetanitti banuu dandeessu jechuudha. Akka garee Facebook yookaan Facebook jalatti nama biraa jalatti taaggootanii ta'uu dhimma addaatiin post gochuu dandeessan. Kanallee YouTube nama feetanii jala namoota community kana on godhatan jala seentanii jalatti post gochuu yookaan immoo barreeffamaaf suuraa jalatti maxxansuun gaaffii gaafachuus ta'u irratti waan mari'attoo adda addaa gochuus ta'u maxxansuun ni dandeessu jechuudha. Erga communityin kun on godhamee booda communityin sun eessatti ba'a? Bakkuma duraan postii irratti godhu yookaan immoo viidiyoo namaa irratti share goonu yookaan bakkuma viidiyoo keenya irratti deebifnee post goonu sanatti ba'a. Garuu garaagarummaan isaa maalinni mata duree lamataa sana waliin ilaalla. Community setting keessa yeroo seentan community setting sun akka namni post godhu yookaan immoo namoonni nu daawwatan akka jarri post gochuu danda'an cufuu fi banuudha ka jalqaba on yookaan immoo ofi gochuu dandeenya sanirraa jechuudha. Kalammata namni subscribe nu godhee ka'ee bultii meeqatti postii gochuu haa eegalu ka jedhus irra jira. Who can post ka jedhu irra yerootu inni subscribers namoota subscribe nu godhan qofa. Subscribe san jalatti minimum subscription time san jalatti yoo feetan bultii tokko gochuu dandeessu yoo feetan torban tokko gochuu dandeessu. Namni takka erga subscribe isin godhee torban takkaan booda barreessuu eegalu yookaan immoo post gochuu isin jalatti danda'u yookaan immoo erga subscribe isin godhee bultii tokkoon booda eeyyamuu fi jechuudha. So gara duubaatti illee deebinee waliin ilaalla. Postii kana egaa asuma jalatti haala feetaniin post gochuu dandeessu yookaan immoo maxxansuu dandeessu. Keessanis ofii keessanii maxxansuu dandeessu. Nama biraatiin yoo eeyyamtan namoonni subscribe isin godhanis namoonni maatii keessan taahanis isin jala galanii community keessan sana jala galuudhaan akka jarri post gochuu danda'an eeyyamu yookaan immoo cufuus ni dandeessu. Jala isaa seennumee YouTube kiyya kana jala gara chaanaalii deemuudhaan chaanaalii kiyya kana jala amma duraan mata duree tokko qofa ture amma mata duree lama
lama ta'e manage video jira visit community dabalame jechuudha amma manage video ka video keessan maxxansitanii qabdan san manage ittiin goota yookaan immoo achi jala seentan sanii jechuudha video dhuma keessan manage gochuuf mata duree video jala galu kalammata visit community waan jedhu erga nuti community ida'anne yookaan oonii goone asirratti dhufee nuuf ba'a manage video keenya manage gochuuf video keenya ilaaluuf yookaan immoo wantoota irraa sirreessuuf visit community immoo kan amma oon godhanne sana seenne ilaaluuf yookaan immoo irratti maxxansuuf yookaan yoo namni biraa nu jalatti maxxansee jiraate ilaaluuf nu fayyadaa jechuudha yeroo feetanitti mallattoon qalamaa takka profaayilii keenya jala ni jira achi jala seenuudhaanis oonii gochuu dandeessu yoo feetanis oofii gochuu dandeessu akka namni isin jalatti hin maxxansine cufuu dandeessu yoo feetanis ni bantu jechuudha Kanaafuu as mallattoo kana dura mallattoo qalamaa jirutu itanii gara fuula duraa deemtu poostii kana jala galuun visit community dhaan seenuu dandeessu yoo feetan gara poostiitiinis seenuu ni dandeessu gara lachuunuu jechuudha. Mallattoo qalamaa yoo tuitan immoo gara duraan seetingii sana isin geessaa achirraa cufuu banuu ni dandeessu. Poostii aynata 2-3 jira ka optionii kaa'aa filannoo kaa'aa kan isin gootan akkasuma kan isin poolii adda addaa gaafii adda addaa keessanii filannoo baacaadhaan keessanii kan isin filannoo kaa'uu dandeessan sunis ni jira jechuudha. Mee yoo cufuu feene akkamitti cufna isa jedhu asuma oon hoomii jala mallattoo qalamaa kana tuquudhaan mallattoo qalamaa kana seentanii bakka my community jedhu kana jala seenuudhaan fuula dura isaarra yoo feetan akkana gurraacha'ee jira taanaan cufaadha yoo gurraacha san daalacheessitan immoo ni cuftanii jechuudha. Banaa jira amma banaattiin dhiisee jira akkasumatti haa ta'u. Kanaan booda gan community namaa jala seentanii erga kana ongodhatanii booda abbaa feetan jalatti poostii gochuun gaafii gaafachuu irratti mari'attoo adda addaa foo suuraadhaan wantoota adda addaatiin gochuu dandeessuun isiniin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Dhuftanii gaafii feetan achi jalatti gaafachuu dandeessu baneen jira. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina isiniin jechaa eegan haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.